maatii gaa'ela jaarratee akkamitti itti haasawina wallaallee bar wal beeynee walitti haasawu walii gallee waliin beeyi sooshaal miidiyaan kanuma bar abbaa mana keetis jechuun siis beekee abbaa mana beekee walii namni gadi nama abbaan manaa siin jira abbaa mana siin amma geemata biraatu jira jira gadi isiin isaa buumaa jira jirti inni ganda biraa jira jechuudha bar mushkila algaa takkar waliin rafan inni gamana gara galeeti biraatti itti haasawu isin gamana gartee haasawitti maa bar namni waliin hin jiru manuma keessa algaa osoo waliin jiru akkasii bar kana wayin kijibe arra kaleessa torbaanuma kana silaa torbaanu ji'uma tokko san keenya fuudhee musharaadha gaa'ila waan ni keessa waliin jirani isin asii geemaa godhoo hojii qabdi geema dhaareessiti yaani yooni maa nyaanaa barbaadaa jetti inni asiin dabaree na biraa barnaa barbaadaa jira maala jiran akka kun abbaa harmeeti haadhatii yarraa maal jaalatta mee akkami bulchitan akkamitti nuuf haadha ofii abbaa ofirraa baratan haadha fi abbaa ofii ijoollee taa'ee namni hin beeku haasa'uun mee namni akkana hojjetaa haasa'u kanatti haadha fi abbaa ijoollee haasa'u gaafa wal fuudhan eessa wal fuudhan eenyu dura dubbisee abbaa seenaa haadha fi abbaa keessanii beeytani eessatti argite halkanii moo guyyaa telefoona walii qabdani mana barumsaa waliin deemtamu biyya sanii fi biyya sanitti akkam wal fuudhuu dandeessan maal irraa jaalattee fuute haadha xiyya tana maal mee namni akkana haadha fi haaseessu jira haasuma irraa taa'ee namni gartee boomsuun asirraa namoonni hin beekne faadha suuru asuma wal agartee lubbuu jettee lubbuun asuma kanatti hoo deemte ofuma harkatta wallaahi akkasii bara mushkilaa gartee dhaabuun danda'u hin bochi bar garin wangeela fudhattee garin quraan fudhattee iyyiti bar abbaa manaatii miti bar kun sagaggaala haraami bar kun itti boo'en abbaa manaatiif namni akkasitti hin boo'e maaliif na dhiisee rabbi guyyaa firdiisan guyyaa qiyaamaatti si qabee quraana kana si qabee takka teessee gaafa tokko feesbuuk irra gaafa feesbuukitti waan feesbuukin sin haasa'u jira beekaa akka quraanni jiidee osoo boochuuf filtari tokko kan hijibaa sidhu nama dhugaan boo'eef kadharaan boo'eef dambiinu bara kana wallahi laziim maal namni kana booya gaafa sirba namni baasees jaalala gartee maar sagal na waraante moo kudha takka na waraante moo na waraante kun ma boo'echita abbaa manaa qabdus ta koronaan addaa qabe hunda gartee alhamdulillah ta rabbiin ejjarra si fageesse gartee kun hundinuma boochi maaliin jedhee baay'ee gaafa sirba dhaggeeffatu numa boochi wangeelaa fi quraan dhaggeeffatu numa boochi gorsa ustaadootaa sirra naayyaa dhagge numa boochi maali jedhan lapheen akkanaa tun lapheen akkanaa nama dhibaa barra ummata waan nuti waliin bata amma halkanii guyyaa hin beekan sibira halkanii yoo ta'e hin beektamu manuma bakkuma takka teessee halkanii guyyaa raftu ka hin rafuume namni dhibee aduu sibira baatee hin beeku ganama obboroodhaan hin beeku namni kana ta'e maqaan keetu eenyuun hin beeku nama gaafachuun ooltu maqaan kiyya eenyu jettee ummata kana keessa jira yoo kana taate rakkisaadhaa beekaa jira keenya dura deemuun rakkisa ummata sammuu kiu jetteetuma deema sooshaal miidiyaa kanarra dhiirtinis dhiirattiif hin beeytu shamarrinis shamarattiif hin beeytu jedhan kabaja beekaa ofiitti kabajaan gootu gartee akkana guddaa ofiititti waa'ee mangul bar biyya yoo deette ijoolleen tokkoon aadaas barattee amantii wayis barattee barumsaas barattee manguddummaa nama wal dhabe akkatti murteessu haadhaaf abbaa jirtu akka murteessu ijoolleen xixiqqoon shamarrillee dhiiradhii shamarrinuu beeyti bar ta'ammaa tuni nama wali buusu qullaa nama saaxilu nama arrabsu kana malee waan isin takka irraa beektu hin jirtu maqaasiitu barreessuun beektu nama arrabsu immoo arraba kanaan akkanas goggeessiti bar wayaa sirraa baasti namni warri fuutan mee tokko warri fuudhin 00 barreessa ulii kanatti addaaboo qabnu gartee malee nuti jechuun jaartii namaa beeknee gartee abbaa mana namaas kan namaa beeku akkana ka duwwaa takkitti duwwaa jala takkatti si haa baasu takkisina 0 jaanituma takka jiran rabbi sinaa jechuun iska machee 0 tan iska akkama teessa na dhibdan hin nyaatan hin dhugdan kana kadheen gadummaa ta'u waliin abuusteessa ammas bara afaan keewwan sartiiban qabuun ta'u yeroo gari kolfiitti godhuun dirqamata akkam taane egaa sooshaal miidiyaa laayivii banne haasa'uun dirqamata kaa ummata dilanne yeroo kana kan fuudhe kana argina. Ustaz bilaalota keessa namti tokko barreessu tokko illee hin jiru ammuma sumayyoo taate. Maammadoon dubartuma deemtu tana hundi tanuma isaas si abar hunda deemtu haadha mana namaatis inni akkasii barkumaan isaa akkasii gartee wallahi lazim namu akka amantiitti dhufees faasi gaafata far sheekha dubartii kiristaana takka fuudhuun maa namu aadaa fi amantii qaba namu ka kiristaanuma sii malee mee akkamtoo deemu takkittiin tun dhuftee yoo abumuwaasitti heerumte ilmoo nanaafisii duruftu san kiristaana moo peente moo ortodoksii moo waaqeffata maal taate akkamaa taatu
guyyaa tokkos masjidaan keessa guyyaa tokko isin futee chartii keessa bayyaa'inootu ijoolleen mucaan as jidduu kun amantii tam qabata. Kanaaf amantiin sirna karaa sii goote waan hunda akkatti fuudhuu dandeenya. Hunda sinuma jaalate inni rakkaayan amaarate itti dhuftus hin deemna eshi fikiruma jaalate taane jaala lubbuu taan hobbii hunda sii dhiirti teenya. Ofiifuu waan nyaatullee qabu beeku wallaahi goojjoo takka ijaarratee hin qabu. Goojjoon qabu gartee mana barandaa haadhasaa takka akaakoo isaa takka wasiila isaa gala ofiifuu biyyattillee barcaa timboo jimaa harkatee farshoo harkatus kan kadhugus harkatee nafu sirta malee jedhamas gaafa fuusanis manuma isaanii kan rafuudha rakkina. Abiyyaan baa jiru kunis ofiifuu yaa mushkila ofiifuu jabala ragala jabala timira rafa bula shortaa dura mee isa baasaa geessu deemu. Mee isa geessa. Rakkisaa taa'aa jirana. Fuudhaaf heerumne biyya ofiitiin tola jedhan du'aallee kan biyya ofiitiin tola jedhan meeqa gartee kan inni fuudhee sargiin godhadha jedhu isaa gabbee gartee dukkaana supermarkeetiin bee shortaan qabee shumeesiidhaan dha'ee isiin kan biraatti hojii hafte. Aboo mushkilaa bar dubartii bara kanaatis wallahi laziib haadha manaa dhiisii tanni kaan irra jiru kan gartee gaa'ela godhatanii dhiisii inni biyyatti isii qaadhimmatanii bar waggaa akkana intalatee isa abaluu abaluutan waggaa akkanas lafa qotee fi naggadee fi waan godhee akkasi guyyaa godhatee bara godhatee gaafa akkanaatiin fudhajee lafa qopheessanuu qaadhimaa namaatiif beeyti namaas hin tuytu namaas hin janajjantu dhiiraa hojjes hin deemtu miti jira naan kijibe qaadhimaa baluuti qaadhimamtee jirti sun akkasiimi Yusra dhugaadha ustaaz moonaan kijibe siif kadhatan fuudhaaf heerumaan ani beeku yoo warri keenya na fuusuu barbaadan anaa miti kan dhaqee wanta jedhu isaan tun alaalee isaan tun aqaadhi haadhaaf ebbaa si ilaal haadhaaf ebbaa keettira namni waa siin jaalatu hin jiru haadhaaf ebbaan keessirratti jibbinaan jibbu isaantu ilmoo daa'ima akkana godhanii guddisan ollaa keessatti intala tana gaafa guddatte Khadijaa tana magartuu tana sodda walitti taanaa ilma konkootiif jedhanii achirraa ollaa akkasa siiqa gaafuma ababu jirtu san gaafa sirraa siiqa godhan isii gaatee kabiraan argin isi ijazaa takkaan bu'in isaa kabiraa takkaan deemin kun hundi akkasi takkittiin iskottee mifirra sinirraa dhiisee bu'an qasuma hin gaammaaf ka'a asirii na biraa isazaane maal rafti ko asii gabbuutee ganaa uummata baxabbaxuu deemti heerumin jedheen gaafa biyya galte biyya dhayitee dhufte tiktookii kanarraa argite maal goote isa biyyatti aduun kiw goote aduun maafin heerumin dhuftere baadla Maalin beekane bu gaafama heerumu deemtiin hodhibde namni yoo heerume beektaa qabeenyi kee hirribni kee baraka godhata ijjitee barakaa nagaan ciista abboo bar waamee qabar. Birriin keetilleen iimoon hin jiru namni gartee majjaana sawa zeen moobiil vaayibar mesenjera iimoo wasaap ata tiktook illee waa hedduun gana isin dawwalansan jirti sirraa murama nagaa rafta jaljattee. Gaafa ammaa maseente jawwaala si bilbilama gaafa raftu jawwaala salaata keessa jawwaala yoo deemte jawwaala matbaqa jawwaala hirri abjuun teetillee jawwaaluma taatee barbara kan mirraf abjuun isaa haadhaaf ebbaan namni bar abjuu isaatiin haadhaaf ebbaan argu bar telefoonuma guyyaa haasaa ol orgaa bar gartee guyyaa zaamee qadaa saddeetaasee abjuudhaanis isaa bakka biraa haasa'isoo gartee itti kaatee meesa kaatee arraba halkan kaatee mayirri barraba. Eddoo mata kaatee abjuudhaan asirra dhuftee nu daawwatee jirtus. hedduudha Wallahi hedduu rabbiin waa baasu. Oromteetti maal jirtan eebboo? Maal haa jennu hangasuma fixanne hin gaa. Amma hunda waliin nuun dhayin jedhanii loran akkasii. Ajandaan hedduu isinii bee miti tiyya guyyaa sadii deemteetu machi booda ajandaa biraa isinii dhufee miti. maal ustaata gaafate suuraa keessan dhabeen dhiisanii feesbuuk irra sin posto ta'e Nan gaafattu siifin ergaa. feesbuuk keessarraa buusu fennaan akka tokko isicha addisii isicha zamanaawwii kanaan dhaqee postota gadi garagalchee filma akkas Qiyaamaan si buute fila. Abbo suuraa nama dhaadheessan. Gariin fa'aa maal naa jedhan bar saa ni rifadhe jee tokko faan Facebook cufa kanaan godha akkana jedhu. Innaa lillahi bakkuma jettuun keessa barbaadu ture jee. Ka'in du'e moo maali? Wallahi nama akkasaan jee bar. Akkasittiin tasgabbaa'ee jee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tani lalabar daga abbo. Rabbumti qalbii keenya deebis malee
Qilleensa hojjetan fiigaarra oolatu dhugaa nu bati. Uummanni bara qubee fi bubbee jenereeshinii bara kun uummata waan nu banne godheetuma akka jaldeessaa akkuma risaa waa hap godhee hotu xarafuma.